Hi guys, akkam jirtu hordoftoonni fi komentoonni maatii mobaayilii saayitii eebbaa nagaan deebitanii dhuftanii isin jedha. Aroontiin isiniif qoodee turfee gaaffii namoota hedduu irratti hundaa'uun akkamitti akka yeroo bilbila gara namaatti bilbilu yookiin immoo namni gara keenyatti bilbilu suuraa yookiin viidiyoo garaagaraa wantoota namatti tolan miidhagoo garaagaraa irraa akkamitti akka kaa'achuutti dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf adda irratti akkuma agartanii suuraa babbareedoo ta'an waa hedduu jira. Akkasumas illee viidiyoo nama hawwatan waa baay'ee jira jechuudha. Kana qofaa miti fakkeenyaaf namni tokko yeroo inni gara keessanitti bilbilu jaalallee keessan ta'uu danda'a yookiin faamilii keessan keessaa nama tokko ta'uu danda'a. Suuraa nama sanaarraa daayireekt jechuudha adda adda baastanii akkamitti akka irra kaa'atan isinitti agarsiisa. Feetan immoo jechuudha yeroo bilbila gara keessanitti namni bilbilu yeroo kamittiyyuu ofii isaatiin kalaroota garaagaraa suuraawwan viidiyoo wantoota hawwisiisoo fi ta'an ofii isaatiin filachuudhaan bilbila keessan irra isiniif kaa'u akkamitti akka inni danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha, hedduu tokko namatti tola. Kanaaf egaa hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaa. Baay'ee tokkotti gammaduun isin jedha gochuun isin irraa eegamu jalqaba irratti. Appilikeeshinii kana Piroosaa kan qarshiin bitamu tolaan isiniif kaa'ee waan jiruuf seenaatii buufadhaan isin jedha. Aappii isiniif gadhiisu kamiin iyyuu argachuudhaaf viidiyoo yookiin description box jala argattu waan ta'eef bakka kanarraati barreeffama viidiyoo kooti sanarra al tokkootiif ni tuqxu. Saniin booda akkaataa kanaan aappii as buufadhaa kan jiru gadi isiniif ba'a. Bakka kanarra yoo tuqxan egaa qaxxixaa bakka kanarraati egaa suuta jechuudhaan akkaataa kanaan gadi buutu jechuudha. Bakka kanarratti odeeffannoo garaagaraan isiniif kaa'ee jechuudha. Appilikeeshinii sanaa duwwaa wal qabatu viidiyoos ta'ee barreeffama afaan Oromoo fi Ingiliffaan jechuudha. Iddoo kanarratti immoo egaa daawunlood hiir kan jedhu yookiin bakka daawunlood jedhu kanarra al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Qaxxixaa jechuudha gara bilbila keessanitti gadi isiniif ba'a. Uumama tokko rakkoo tokko malee jechuudha. Egaan aappii isiniif kaa'u yeroo kamittiyyuu barreeffama viidiyoo kooti yookiin description box jalaatii argattu jechuudha. Okay. Jalqabaaf egaa itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Yeroo jalqaba keessa seentan akkaataa kanaan isiniif baasa jechuudha. Bakka kanarraatti abstract kan jedhu jira, like wallpaper kan jedhu jira, themes kan jedhu jira, just add your photo kan jedhu jira jechuudha. Addana keessa kan fedhate keessan ta'ee ni filattu. Fakkeenyaaf addana keessa yoon seene kun akkuma agartanii suuraalee mimmiidhagoo ta'an haaraa jechuudha. Guyyaadhaa gara guyyaatti wantoota nama hawwisiisan addana keessa fidee nuuf galcha jechuudha. Kanaaf egaa salphaatti wantoota barbaadne filachuudhaan irra kaa'achuuti ni dandeenya. Hundi isaaniiyyuu kwaalitii bareedaaf namatti tolu qabu jechuudha. Bilbila keenyaaf baay'ee tokko beessadha. Yeroo gara namaatti bilbiltanis ta'e namni gara keessanitti bilbilu kalarri gosa tokko ilaaluun nama jibbisiisa jechuudha. Kanaaf egaa guyyaadhaa gara guyyaatti wantoota haaraa filannee itti fayyadamuutu dandeenyu. Maaliif dhiisna kan jedhuufan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan addana keessaa suuraalee mimmiidhagoo hedduu jira waan ta'eef filachuudhaan wanta isin jedhe irra kaa'achuuti ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf suuraa kana barbaadee suuraa kana al tokkootiif nan tuqa. Saniin booda kun akkuma agartan akkaataa kanaan naaf baasa. Bakka kanarraatti seet for all kan jettu jirti. Ishee kanarra yoon tuqe yeroo namni gara kootti bilbilus ta'e gara namaatti bilbilu suuraa kana agarsiisa jechuudha. Yoon barbaade immoo jechuudha fakkeenyaaf nama jaallattan tokko addatti suuraa qofaa filattanii irra kaa'achuu yoo barbaadan yeroo namni sun gara keessatti bilbilu suuraa barbaadan sana akka inni agarsiisu gochuu barbaadanii jalqaba suuraa addana keessaa suuraa bareedaa ta'e tokko ni filattu jechuudha. Viidiyoo mimmiidhagoo ta'an waa baay'ee namatti tolan of keessaa qaba. Live wallpaper kan jedhu as keessaa al tokkootiif ni seentu. Saniin booda kun akkuma agartan egaa waa baay'ee qaba. Iddoo kanarraa egaa wantoonni nama kofalchiisan tokko tokkos ni jiru. Akkuma agartanii wantoota akkasii fa'aa jechuudha. Akkasumas illee egaa giliitii yookiin immoo effektii garaagaraa irrallee kaa'achuuti ni dandeessu. Addana keessatti egaa kan argamanii waa baay'eedha jechuudha. Kun akkuma agartanii filuudii garaagaraa illee of keessaatii ni qaba jechuudha. Waan maddaasisin jedhee egaa filachuudhaan salphaamatti dhuftaniitu irra kaa'attu jechuudha. Akkaataan isaas baay'ee tokko salphaadha. Kunoo bakka kanarraati. Seet for all kan jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Yoo kan nama hundumaa irra kaa'achuuti barbaadan yeroo bilbiltanis ta'e yeroo namni gara keessanitti bilbilu yoo immoo kan nama tokko qofaatti adda baastanii irra kaa'achuu barbaadan mallattoo pilaasii ishee kanarra tuquudhaan maqaa namootaa filachuudhaan irra kaa'achuuti ni dandeessu jechuudha. Fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Egaan kalarii mimmiidhagoo ta'an kanneen barbaadanis immoo ni jira. Kunoo bakka kana keessaa argachuu ni dandeessu. Iddoo Teams jedhu kana iddoo kanarra dhufuudhaan addana keessaatii kalarii mimmiidhagoo ta'an filachuun fayyadamuuti ni dandeessu. Akkuma agartanii waa baay'ee of keessaatii qaba. Hundi isaaniiyyuu kwaalitii amma 4K'tti kan eeggatanidha jechuudha. Kanaaf egaa bilbila keessan yeroo gara namaatti bilbiltan namni gara keessanitti bilbilu wantoota mimmiidhagoo garaagaraa irra kaa'achuu ni dandeessu kan jedhuufan isiniif qabadheetti dhufee akkasitti tolee abdii guddaan qaba. Akkasumas illee egaa dhumarratti kan isinitti mugaa iddoo kanarratti siitingii kanatu jira jechuudha. Random themes kan jedhu kanarra yoo oon godhatanii jechuudha. Viidiyoos ta'e suuraa ofii isaatiin filatee yeroodhaa gara yerootti yeroo isin gara namaatti bilbiltanis ta'e namni gara keessatti bilbilu
ni geeddara jechuudha. Wantoota mimmiidhagoo garaagaraa isiniif ka'a. Kanaaf oonii godhachuutii ni dandeessu jechuudha. Kunoo siitingii isa kanadha. Kana fakkaata egaa wanta cimu waan addaa tokko hin qabu. Aappii kanas egaa liinkii isaa description box jalaan isiniif kaa'eeti jira jechuudha. Oriijinaala isaatiin seentanii buufachuu ni dandeessu. Yeroo itti waan deemnee galagartii baay'ee.